kaleessuma guyyaa kaleessaa eeguma nuyi as galleeti Oromoo irra waan gahaa jiru baay'een keessan nageessaniitu ta'a. Dheengadda kana torban kana keessa maal akka ta'aa ture baay'een keessan quba qabdu ta'a. Konkolaataa irraa buusanii jumlaadhaan akka fedhanitti ajjeesu biyya sana keessa. Ilma Oromoo harka isaa dudduubatti hidhaniitu rasaasaan tumanii ajjeesu. Gaafa sana tamuuf yeroo isaan kaarikuleemii diizaayinii godhachuu jalqabantu ture. Har'a garuu afaan keenya barachuu dhiisaatti afaan keenya nuyyuu afaan keenya akka nuyi dubbanne nu ayyamuu barbaadan. Afaan keenya akka nuyi dubbannu iyyuu gaafa sana barachuu barbaadaniiru dubbachuu barbaadaniiru. Har'a immoo sinumaa dubbattu afaan keessan nuun jedhu. Hamma sana hamleen keenya cabee dhugaa dubbachuudhaaf. Kabajaan keenya hamma kana rukutame. Ormi kaleessa nu sodaatu har'a miidiyaatti bahee akka garaa isaatiitti waan barbaade nuun jedhee nutti dubbatee fayyaadhaan naqee rafee bula. Ijoolleen Oromoo gaafa sana qabsoo kana finiinsitee nuunis nu abdachiiftee mootummaa amma jiru kanas immoo jijjiirama jettee itti kennitee deebite. Baay'een ishee lubbuudhaan hin jirtu har'a. Baay'een isaanii lubbuudhaan hin jiran. Isaan kan mana hidhaa jiru. Isaan kan utuu biyyaa ba'anii utuu baqatanii galaana keessatti gammoojjii keessatti dhumaniiru. Isaan kan immoo rasaasuma mootummaa kanaatiin dhumaniiru. Warri hafe immoo mataa isaanii buufatanii dhokachaa as jechaa achi jechaa baqachaa akka bineensa biyya isaanii keessatti rifachaa jiraachaa jiru. Kun dhugaa har'a keessa jirudha. Kana dhoksuun hin danda'amu. Kanaatiif nuyi ba'uun keenyaanii fi Jawaar ba'uun keenya duwwaan gammachuu guutuu hin fidu. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti guutummaan isaanii mana hidhaa jiru. Yeroo hidhaman iyyuu jechuudha. Bakka aniif Jawaar itti hidhamneef bakka warri isaan itti hidhaman illee garaagara ture dhugaa isaa dubbanneef. Isaanin gammoojjii keessa olii gadi naannessu bakka itti jijjiiru akka namni dubbisne godhu akka galaan isaan dhaqqabne godhu akka isaan yaaliin arganne godhu rakkoo guddaa darara guddaatu irra ga'ee jira. Ammallee rakkoon sun dararri sun isaan irra jira. Yeroo meeqa mana murteeti hagadi haa lakkifaman jedhee abbaan murtee yeroo gadi lakkisu deebisanii immoo qabanii yeroo poolisiin tokko gadhiisu poolisii biraan immoo qabee fudhatee deema butee. Kana keessa jirra dhiiroo har'a. Kanaaf anaaf yeroo gammachuu miti. Isiniif illee yeroo gammachuu ta'uu hin danda'u. Dhuguma nuyi ba'uun keenyas salphaadha jechuu hoo miti. Haa ta'u iyyuu malee guutuu ta'uu hin danda'u. Qabsoon keessan itti fufuu qaba. Hiriirri keessan kaleessaa itti fufuu qaba. Gargaarsi keessan kaleessaa gargaarsi isin kaleessa gochaa turtan dhaabbachuu hin qabu. Hogganoonni Oromoo anaaf Jawaar duwwaa miti. Dhuguma namoonni tokko nu wajjiniin ba'aniiru. Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaa nu waliin dhufuuf turani qaama imala kanaa ta'anii. Haa ta'u iyyuu malee sababii viizaa argachuu hin dandeenyeef biyya keessatti hafaniiru. Garuu nagaa keenyaa fi galata keenya uummata biraan nuu gahii jedhanii ammoo daqiiqaa muraasa dura naa bilbilanii turanii galata isaanii fudhadhaa. Isaanis silaatii qaamaan nu gidduutti argamu turanii sababii kanaaf hin argamin waan hafaniif jechuudha. Egaa akkamittiin deemnee mootummaan kun akkamittiin haala kanarra akka inni ga'e isin ibsuun hin barbaachisu. Abdiin keenya akkamittiin akka nyaatame akkamittiin booddee akka deebine dhuguma akkuma sila Jawaar dubbate waggaa 50 dura bakka turreerra hin turre 2018 baay'ee deemnee turre baay'ee abdannee turre baay'ee jabaannee turre ulfina sargannee turre waggaa lamaan kana immoo hagama akka booddeetti deebine akkuma dubbanneedha jechuudha. Kanaatiif qeerroon kaleessa akka intarhaamuutti yeroonni lakkaa'ame akka sanyii duguugduutti lakkaa'ame galati silaati galata galfachuun nurra ture galata sanas dhabe hojiis dhabe
barumsas dhabe ulfinas dhabe deebi'aa akka hattuutti akka shiftaatti ilaalame kanarra geenye inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e lolachaa jira har'as mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye barachuu hin dandeenye qotee jiraachuu hin dandeenye hojii hojjechuu hin dandeenye kanaatiif waa inni gochuu danda'u bosona dhaquudha maadhatte namitti hin jedhu hin jiru dhiibamee dhaqe waan godhuu dhabe maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beeknu nama baay'eetu jira abbaan hidhame ilmi hidhame kan wajjin turan gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaa sin hidhu deebisanii ammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraan nus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu marratti amma nama kana maa bosona dhatte namitti hin jedhu jira attamittiin jechuu danda'a eessa haa jiraatu eessa haa dhaqu eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba taa'ee du'urra lolatee yoo du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu kanaaf haalli nuyi keessa jirru har'a fakkaata mootummaan addunyaa kanarratti mana qotee bulaa mana hiyyeessaa gubee bira dhaabate itti sirbu mootummaa Itoophiyaa malee argine hin beeknu nuti mootummaa nama osoo lubbuun jiru ibiddatti waadee gubee gaggaragalchee akka nama foon waaduutti guggubee osoo hin gaafatamin hafe mootummaa Itoophiyaa malee dhageenye hin beeknu kanaatiif nuyi amma dubbachaa turre kanaan duras nagaa barbaannaa yeroo jennu maal jechuu keenya mootummaatti maa jirra nagaa buusi uummata kanaaf uummata kana hin dararina hin ajjeesina jiruu hin dhowwina jiraachuu hin dhowwina akka kanatti uummata waamne itti haasa'uu hin dandeenye kanaaf isinitti kan nuyi haasa'uu dandeenye waa'ee nagaa isinitti himuu dandeenye yeroo isinitti himnu mootummaan haa dhaga'uudha malee isintu jeeqaa jira jechuu keenya miti uummatatu jeeqaa jira jechuu miti uummatatu mootummaan rakkisa jechuu keenya miti kan nuti jechaa jirru haa dhaga'u mootummaan haa dhaga'u nuyi mootummaa adrees gochaa jirra uummata kana nagaan uwwinii yoo akka kanaatti itti fufimmoo isiniin itti gaafachuudhaaf ilaa mootummaan nu dideera akeekachiifnee dadhabne ittimnee dadhabne gorsinee dadhabne nu bira dhaabbadhaa jennee akkuma kaleessaa duula isin waammachuudhaaf qabsoo keenya sagaleessaatti deebi'uudhaaf qabsoo keenya sakaraa cufuutti deebi'uudhaaf qabsoo keenya mala adda addaatiin fayyadamne mootummaa isa darbe sana ittiin kuffisnetti deebi'uudhaaf ammas kanaaf akkasin beektan barbaada akka kanaatti akkasin nu hubattan barbaada gara fuulduratti maal gochuu qabna isa jedhu irratti akkasin quba qabaachaa deemtan nu hojiin keenya mormituudha morkattuudha aangoo barbaanna saba keenyaaf jecha aangoo barbaanna mootummaa Oromoo ijaaruu barbaanne amma Jawaar dubbateera mootummaa mataa keenya kan Oromootiin hoogganamu kan risoorsii Oromoo tiksu kan biyya Oromoo tiksu kan nagaa Oromoo tiksu kan daangaa Oromoo tiksu kan akkasii ijaaruu barbaanne mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaarame kanamni kana gochaas hin jiru kanarraati shakkii tokko hin qabaatina kana tiksuudhaaf hin jiru dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu dhiigatu jira eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoon meeqatu du'e laata otoo bilbiltanii gaafa sii baatan amma namni baay'een iddoo akkasitti abalu du'e iddoo akkasitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu
lubbuutu itti kaffalamaa jira. Kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti. Hin danda'a. Itti himnaa, hin akeekkachiifnaa, dhaabbadhu jennaa, yoo isaan didan nus hin duullaa, isinis hin duultu. Kanaaf dhiiroo waa'ee eenyummaa keenyaallee deebisnee dubbachuu dadhabne yoo eenyummaa keenya waa'ee Oromoos haa ta'u waa'ee saba biraas haa ta'u waa'ee afaan keenyaas dubbanne akka xiqqummaatti lakkaa'ame deebi'e xiqqoo taatan gandatti galtan gadi irrattan akkas taatan jedha. Nuyi kana fudhachuudhaaf hin jirru. Nuyi kaleessas gaafa ijaaramne waan ittiin ijaaramne jalqaba mataa keenyaa maqaa keenyaatii jalqabee beekamaadha. Kanas jala mureessuun itti himuun barbaada. Nuti Koongireesii Federaalawaa Oromoo jedhamnee waamamna. Dhaabbi keenya har'a otoo hin taane gaafuma jalqabee mala qabsoo isaatiis lafa kaawwatee jira. Garamitti akka deemus lafa kaawwateeti jira jechuudha. Akka baay'ina keenyaatti, akka teessuma keenyaatti, akka risoorsii keenyaatti ofii keenya bulfachuu danda'u mirga kana gonfachuudhaaf falmachaa jiru. Garba namaa ta'uudhaaf falmaa hin jiru. Sabaaf sablammii biraa wajjin nagaa jiraachuu barbaada. Garuu harka tokkoon wantoota hin danda'amu. Nagaa namaa kenneef nagaadhaan wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Oromoon nagaa barbaada. Nuyi wannoo keenya keessa vaaliyuu keenya keessaati sana keessaati baanii hin beekne. Ammas kanumaaf qobsoo. Kanaatiif yeroo waa'ee nagaa yeroo haasofnu nuyi kanaan dura waggaa meeqa duraatii jalqabee tartiibatti hin deemaa jirru qabna. Maal jechuudha kun? Biyyi keenya rakkateera, nagaa dhabeera, beela'eera. Mootummaan nagaa dhowwateera. Warri didan immoo mootummaa nagaa nu dhowwate kanaaf hin jilbeenfannu nus waraannee lollee duunaa yookaan immoo mirga keenya deeffanna jedhanii warri jiran immoo jiru. Kana gidduutti qoonni hin jiru. Dinagdeen guddataa hin jiru. Nagaan hin jiru. Baratamaa hin jiru. Rakkoo kanatu jira. Kanaatiif maal jenna nuyi? Dhaaba warri kuttan. Uummataan jechaa jirra miti kana bara. Uummatatu rakkoo uuma jechaa hin jirru nuti. Inni tokko mirga isaatiif falmataa jira. Inni tokko immoo ani mootummaadha jedhee waraana labsee jira. Kanaatiif lamaan keessan iyyuu dhaabaa. Dhaabaatii bakka tokko taa'atii gara mareetti deebi'a. Kanaatiif naashinaal daayaloog yeroo jennu nuyi waraanni bilisummaa Oromoo, waraanni TPLF, mootummaan taa'anii dura haa mari'atan. Waraana dhaabuu irratti walii haa galanii jenna. Kana jechuun qawwee keessan kennaa jechuu keenya miti. Qawwee kennaa hin jenne nuti. Qawwee keessan kennaatii taa'aatii mari'adhaan jedha. Qawwee eega kennanii marii maalii barbaachisa? Marii hin barbaachisu eega kennanii. Kanaatiif lafa jirtan jiraadhaatii waan qabdan qabadhaatii taa'aatii mari'adhaa. Egeree biyya kanarratti taa'aatii mari'adhaatii murteessaa. Hin baasu TPLF wajjin waltumanii daaraa wal godhanii wal mo'uu dadhabanii tomma deebi'anii taa'uudhaaf jedhu. Mootummaan immoo TPLF wajjin hin naasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin hin haasa'uu jechaa jira. Nu immoo maal jenna? Haasa'uun dirqama. Adda bilisummaa Oromoo wajjin hin haasa'uun waraana bilisummaa Oromoo wajjin hin haasa'uun dirqama. Dhukkuba wal fakkaatuuf qoricha adda addaa hin kennan. Achitti mareetu baasa eega jedhameeti lolaa fi asittis mareedhuma duwwaatu baasa. Taa'anii mari'achuudha. Maaltu bosonatti sin geesse? Ijoolleen achi jiran uquu baay'een isaanii namoota digirii qabanidha. Namoota beekumsa qabanidha. Namoota hawwii guddaa qabanidha. Namoota abdii guddaadhaan baratanidha. Namoota gara fuulduraatti karoora guddaa qabanidha. Namoota sammuu hin qabne miti. Namoota bosona keessa taa'ee muka nyaate agabuu buluudhaaf namoota fedha qaban miti. Garuu roorroota achitti isaan geesse. Roorrootu isaan galche bakka sana. Kanaati wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Maaltu sin geesse yoo maal guutame deebitu jedhee mootummaan taa'ee wajjin haasa'uun barbaachisaadha.
barbaachisaa qofa otoo hin taane dirqama jennan. Dirqama. Yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti. Taa'anii wajjin haasa'uun barbaachisaa. Nagaan bu'u akka bu'u yoo barbaade mootummaan akkuma TPLF wajjiniin haasa'uu jalqabe yookaan karoorfatee jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'ee gaaffii isaanii keessummeessuun dirqama isa jedhu kaasuu barbaanna jechuudha. Kanaatiif yeroo qabsaa'ota yeroo tokko akka gaariitti utoo hubannee gaariidha. Namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba. Namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba. Akkuma dammaqetti dhufa namuu. Akkuma dammaqetti gatii baasaa dhufe hundumtu. Namni gatii hin baasin iddoo kana ga'e hin jiru. Namni dhiiga ilmaan isaatiin, dhiiga obbolaa isaatiin utuu du'aa jiru, utuu ajjeefamaa jiru, utuu dararamaa jiru, biyyaa bahu, utuu biyyaa bahaa jiru, karaa wajjiniin taa'ee araaramuu kan barbaadu hin jiru. Araaramiti amma taa'anii haasaanii waan walii kennanii waan walii